beeksisa waamicha barattoota bara 2014 yuunivarsiitii Booranaatti ramadamtan hundaaf filannoo keessan yuunivarsiitii Booranaa waan tolfattaniif galatoomaa jechaa guyyaan galmee caamsaa 15 fi 16 bara 2014 ta'uu beektanii guyyaa jedhametti qaamaan dhiyaachuun akka galmooftan isin beeksifna. Yeroo galmeef dhiyaattan ragaa qormaata naannoo kutaa 8ffaa, ragaa qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa akkasumas tiraaniskriptii kutaa 9ffaa hanga 12ffaa orjinaalaa fi kooppii isaa suuraa 3-4 ta'e 8 afataa fi uffata halkanii uffata ispoortii fi meeshaalee ittisa COVID-19 qabattanii dhiyaachuu qabdu. Hubachiisa barattoota guyyaa jedhame dursaniis ta'e dabarsanii dhufan kan hin keessummeessine ta'uu isin hubachiifna. Odeeffannoo dabalataatiif weebsaayitii yuunivarsiitichaa www.bru.edu.et daawwadhaa. Daayirektoreetii reejistiraaraa fi almunaayii yuunivarsiitii Booranaa.